Keessumaan kiyya lammataa ammoo barreessaa Miliyoon Abarraati. Miliyoon Abarraa hamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte. Ayyee. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Miliyoon Abarraa guddicha baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Akkana kun. Egaa keessummaa keenya si taasifannee gara kanatti si affeeruu keenyaaf baay'ee gammanneerra. Miliyoon eenyu isa jedhume jalqaba waanuma xiqqoo irraa yoo nu kaaftee jalqabne kaan immoo itti fufnee haasofna jechuudha. Ani akkaataa jalqaba kaaste Miliyoon Abarraa guddichaa jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Jarsa Gafoo magaalaa Lonkomiitti. Armee koo Masarata Abarraarraa akkasuma immoo abbaa koo Abarraarraa dhaladhee guddadhee. Kan caalee mana barumsaa kutaa 12tti achuma magaalaa Lonkomiitti kanan baradhee. Isaan booda immoo gara as Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa isa jedhanii waamaniin siinimaatoogiraafii achitti baradhee. Amma immoo kanan jiraachaa jiru Shaggar Siitii magaalaa Buraayyuudha jechaadha. Siinimaatoogiraafii jechuun warra kaameeraa akkana waraabu kana jechuudha. Kanaaf ogeessa kaameeraatii jechaadha. Egaa seenaa kee akkan odeeffadhetti Miliyoonni ijoollummaa isaatti waan hamtuun isa mudatee waan hamtuu isa mudatte sana hojii wal qabatee immoo yeroo dheeraadhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbaa ture. Maaltu si mudate Miliyoon? Hawaasnis akka xiqqoo irraa hubatee jalqabuu fi maaltu si mudate? Waggaa meeqatti mudannoon kee kun? Ani achuma bakka dhaladhee guddadhetti magaalaa dhuma Lonkomiitti gaafa umuriin koo barumsaaf ga'u umurii koo 7tti mana barumsaa imalaa osoo hin jiru. Gaafa wiixataa galmaa'een qibxataa gara mana barumsaa deemaa jira. Reefuma galmoofta mana barumsaa? Wiixata galmaa. Qibxata immoo gara mana barumsaa deemaa ture. Armiin koo mana dhoqqeedhaan laqallaqu beekte yoo ta'e gara baadiyyaa kanatti mana Nama beekna nus laqallaqneet mul'ata. Na armiin koo mana laqallaqaa jirti. Xumureen si gaggeessaa anatu si ceesisa daandii konkolaataa naan jette. Manni keenya daandii konkolaataatti dhiyoodha. Magaalaa jechuudha. Magaalaa Olonkomii. Olonkomii keessa. Mana barumsaa gaafan deemu baruullee hin qabuun ture. Har'aa fi barumsi reefii eegalaa. Kanaafuu saantiibaa 25 sumuunii ishee jedhaniin. Naakilli too baruullee tokko qofan bitadhee deema baruullee 16 yeroo sanitti saantiibaa 25 turte. Armii koo irraa ishee fudheen ijoolleen jiru warra maatiidhuma warri jiranii obboleewwan maazariiti. Isaan na caalu umuriidhanis kilaasii isaan baratanis jechaadha. San booda baruullee kana gaafan deemee suuqii tokko gaafadhu saantiibaa 50 galteerti. Dabalteetti. Achii ani baruullee sanii suuqii qannasu barbaada odoo walii gadi jooru konkolaataan kun eessan akkamitti akka dhufe hin beeku. Suuqii san barbaadee dhabeennaanan suuqiidhuman jalqaba deeme tanan baruullee kana borusiin fidaa har'a jalqaba mana barumsaa deemuun qaba. Naakilliin jedhaan jedhee gaafa. Amma hawwiteetta mana barumsaa deemuufis jalqabadha waan ta'eef. Guyyaa jalqabaati. Waan si dhibu akkoo koo bukkeen bulan ture. Galamaa saa 11 keetan mana barumsaan deema jedhee tanan deebisanii na raffisanii baay'ee hawwitee jechuudha. Yaa mana barumsaa deemeen beeku waan ta'eef mana barumsaa deemee waan baratamu sanis waan sammuu koo keessi wanni jiru waan baay'ee waan tureef mana barumsaa deemuuf hawwii guddaa irra jira. Achii konkolaataan kun akkamitti akka dhufe hin beeku eessuma koo sasiin jedhee obboleessa maazarii wajjin jira hangafa kooti kilaasiidhaanis na caala. Namni baay'een isaaf iyyaa ture. Konkolaataan kun akka dhufeen kan lamaan keessa waluma faana turtan 3 taanee jirra. Isheen tokko dubaradha isheen duwwatti haftee namni baay'een isaaf iyyaa inni fiigeetu jalaa ba'e. Isarraa qabutti ani jidduurran jira anaan argute. Gaafa narkutu kana ilkaan koo qofa kan miidhame ture gammee ilkaan koo deebi'ee naa biqilee. Ilkaan fuulduraa akka irratti narraa harca'ee ture. Konkolaataan gaafa narkutu fuulduratti waan an kufeef. Asfaaltii irratti.
So gaafa konkolaataan kun na rukutu miila koo wanta ta'e hin jiru badaa ammas hin miidhamne. Na rukutee darbeetu konkolaataa san fuudhee inni baduuf ture. Qabamuu dhiisuuf jechaadha. Konkolaataa kan biraa dhaabbatee jirutti buuseetu dudduubatti deebisee narra dhaabe. Narra dhaabee narra qollofee keessaa ba'ee sokkee. Otoo ati jalaan ka'in? Otoo ati jalaan ka'in. Shufeerri sana godhe? Shufeeronni ni beektaa yeroo baay'ee gumaa baasanii lubbuu baasanii gumaa kaffaluu waan jedhutti amanu si wajjin rakkachuun barbaadan. Sabooda namoonni naannaa sana irra jiran galamadha wantichi waan ta'eef namni baay'een hin jiru. Konkolaataa kana ol kaasu ana jalaa harkisu ol kaasu narratti gad deebisu. Isaan iyyuu yeroo baay'ee kana sirriitti deddeebi'anii miilli koo achitti daakkamee waan xiqqoo miila koo qabeet gara Phaawulos kana dhufe. Phaawulos gaafa dhufuu hin dandeenyu jedhanii Xiquur Ambassaatti dabarsan ashaganiitu. Achi galama kanan dhufe yeroo san tokkoffaa ni beektaa waggaa 17 waan akkasii ta'e ergasii. Finfinnee kana keessa sa'a sanitti rakkina guddaa jira. Armee kooti kan na wajjin dhufe armiin koo immoo sa'a sanitti amaariffa badaan dandeessu. Sababa afaan dhabuurraa kan ka'e galama sa'aatii afuriin afaan beekuu dhabuurraa kan ka'e jechaadha. Afaan amaariffa sa'a sadiin kanan dhufe halkan naannaa sa'aatii 2 holakkaatti kanananii ciisicha argadhee opporeeshinii ta'e. Opporeeshinii ta'e isayyuu ariifannaadhaan godhaniitu lafeen gadafeetu foonoo lafee infekshinii uummate jedhanii yeroo lammaffaaf torbee lama booda immoo ol siqanii miila koo muran. Miilli koo muramee jedhee ansan booda hospitaala gaafanni of beeku miilli koo hin jiru. Deemuuf gaafan jedhu miilli koo akka hin jirre bareedanan. Daa'imasii wannan beekuun qabu. Baay'ee daa'ima ta'uun koo na fayyade. Oduu amma ta'e saayikoon miidhamuunis jira. Miila koo haala sanii nan dhabee namni konkolaataa san keessa jiru konkolaataa nama fe'ee turedha. Namni du'ee jira garaatti baatti. Meebii guyyaa sana osoo hin du'e har'a irraanfatameera. Galata Rabbii har'a ga'uun immoo waan tokko. Akkasitti namni miila koo dhabee gabe. Baay'ee nama gaddisiise egaa yeroo baay'ee balaan konkolaataa hin dubbatamu biyya keenya keessatti guyyaa guyyaatti namoota hedduutu lubbuu isaanii dhabaa oola. Kun immoo waan adda addaa irraa maddaa jira. Inni kaanii miira itti gaafatamummaa gaarii dhabuu konkolaachistoota irraa kan maddu jira. Rakkoo teeknikaa konkolaataa irraas kan maddu jira. Warrumti karaa qaxxaamuru mataan isaanii immoo rakkoo isaan geessisan jira. Kan kee garuu rakkoo konkolaachisaa ta'uunsaa immoo baay'ee nama gaddisiisa. Carraa kanaan ammas warri konkolaataa qabannee deemnu baay'ee magaalaa keessas magaalaa alas konkolaataa yeroo qabatu namni kamiyyuu miira itti gaafatamummaa guddaadhaan otoo qabatee otoo deemee gaariidha jennee dhaamsa keenya dabarsinaa. Sababiin isaa balaa tiraafikaatiin lubbuu namaa hedduutu dhabamaa jira guyyaa guyyaadhaani. Inni kaan immoo kunoo akkasittiin qaamaa hir'ate dargaggeessi bareedaan isin argitan kun luka tokko sababii kanaatiin dhabee jira. Kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Egaa san booda mana barumsaa carraan mana barumsaa ati seenuudhaaf qabdu isheen guyyaan jalqabaa gubateera. Bara sana mana barumsaa galte moo nafteera? Hin galle. Bara sana hin galle. Yoo xiqqaa ta'e hospitaala iyyuu baay'een ciise. Achi baananis immoo carraa dafee artee argachuun arganne. Kiraanchiidhaan ture kanan ani deemaa ture. Daa'imummaatti kiraanchiin deema. Achi booda kanan namarraan inni joowwee jira naannaa mannaa gashaadha ol naannaa shishiiri jedhamu. Teshaa. Achitti inni joo san naqee artii koo yeroo jalqabaa gaafan godhu namoonni achi hojjetan baay'ee na dinqisiifachaa turan. Maaliif umurii daa'imummaa irra jira wanta hin beekuun qabu qaamni koos xiqqaadha artiin naaf hojjetamus xiqqaadha. Akkuma artii akkuma miila kan kootti accept godhee tanan fudhee ittumaan fiiguu jalqabde. Fiiguu yammare kubbaa taphachaan ture magaalaa Lonkoomitti artee kana godhee jecha. Garuu olii gadi fiigee odoo hin taane goolii eegaa. Goolii fa'aa eegdee. Gammachuu ijoollee wajjin qabdu hirmaachaa dhuma turte jechuudha. Baay'ee danda'a baay'ee. Yaa maaltu beeka gara fuulduratti egaa goolii gaacamas ta'uu dandeessa. Sirriitti irratti hojjechuu immoo qabda. Umurii ijoollummaatti wanti kun kan sirra gahee eegasii booddee ijoollummaan immoo akkuma jirtu ijoollummaan yeroo baay'ee qorras hin sodaattu bokkaas aduus homaan sodaatu namni daa'imummaadhaan jiru. Qaama dhabuunis miidhamuunis baay'ee namatti mul'atu akkuma sila jette. Garuu waan ati yaadattu xiqqoo of bartee miira ijoollummaa sana keessaas baatee chaalenjii natti ta'eera. Qaama hir'uu ta'uun yeroo sanatti luka koo dhabee akka kanatti rakkachuun koo waan kanaaf na saaxileera jettee waan ati yaadattu akka chaalenjii guddaatti jira. Waan lamaan tokko sii kaasuu danda'a.
Tokkoffaa irratti yeroodhuma daa'ima turetti sammuun daa'imaa yaa waan sanii itti dhiphachuu dhiisu malee ni yaadata. Na yaadadha saasanitti wanta ta'aa ture. Jalqaba irratti gaafa nani qaama miidhamee gara biyyaa deebi'u osoo arteen godhatiin dura akkuma nama kamuu akkuma daa'ima kamiyyuu taphachuu nan barbaada gadan baanan taphadha. Gaafa daa'imti immoo gaafa taphattu walitti bu'uu isheen oola. Daa'ima namaa wajjin ol lollaa kiraanchii qabbeen deemaa kiraanchii sanii gaafa waan ta'inaan jedhan yookaan daa'ima namaa kiraanchii sanii na rukutaa maal jedhaa san booda maatiin warra ijoollee ani ittiin ol loluu kun dhufanii jecha hin taane gaafa natti darbatan jira. Maybe carraan guyyaa keessa fidee waan sanii garuu osoo beekanii normaal arraba waan sanaan arrabsuun qaban turanii saasanitti natti dhaga'ameera. Garuu immoo arrabni isaanii immoo arrabmoo iddoo gaarii irra nageessiseera jedhee yaada. Isa qofa miti maatii keessaayyuu namni naafa haadha raa'ee na arrabsu baay'ee ture. Gaafa waan xiqqoo irratti lolle sun natti dhaga'ama. Akka chaalenjiitti wanta yaadu. Osoon akkas ta'uu baadhee akkasittiin hin arrabfamu jedhee wanta yaadu. Sanirra akka darbe immoo yeroon barumsatti deebi'ee naannoo 17 yeroon baradhu mana barumsaa imalaa osoo hin jiru quban qabanii artee godhee tanan deema. Artifishaalii luka artifishaaliin hojjetame. Gaafan godhee deemu mana barumsaa imalaa jira wanti ta'e na quqquuqa beektaa hin agarre dura baay'ee wayii ilaalu jira yeroon daa'imummaa ture amman cufaa baasee cheekuuf godha malee yeroo san cabee maal ta'e wanta ilaalu hin jiru ittiin waan olii gaffiiga ture achii booda osoo hin deemaa yeroo na quqquunnanan taa'ee mana barumsaa deemaa taa'ee baafadhe gaafan baafadhu lafeen foon uree bi'ee jira beektaa gaafa nani guddadhu lafeen guddata ture bakka murame saniin foon uree jira. Bakka murame sanatti lafeen guddina isaan dhaabne. San booda ijoolleen na baatanii gara manaa na deebisanii as iddoodhuma jalqaba opporeeshiniitti ta'etti itti murame sanitti na fidan Xuqur Ambassaa lafeen sani muranii barumsa kutaa 7 barachaa jira faayinaaliin gahaa jira qormaan. Barumsa sana akka addaan kutuuf na dirqisiise namoonni baay'een barsiisonni koos gaafa nan opporeeshinii ta'e gad deebi'u ammas lammaffaan kiraanchitti deebi'e. Meebii akkan opporeeshinii ta'e arteetti hin deebi'u waan ta'eef nan dide. Qabxii baay'ee na jala darbeera mana barumsarraa. Dhiisii bakka bara dhufu irra deebii 7 baradhuun jedhame. Lakkin ta'u maatiinis maazariin koosee barsiisonni baay'eenis ati koo ji'a lamaa olii mana barumsaa hafteerta akkam goona re'an. Rakkoon qabu waan tokko naa rakkadhaa hin jedheen. Qormaatan naa baayisaa faayinaaliidhaan wanta na jala darbe naa baayisaa hin jedhe. Achi simistira duraa sababa saniin qormaatan naa baay'atee qabxii baay'ee na jala darbee ture. Wanta hin beekus hin jiru kaa dubbisaas hin turre mana yaalan ture. Nan qoramee didee booyyee tanan isaan dhiisi jedhaniiru. Barumsa sanitti deebi'ee tanan qoramee gaafan faayinaaliidhaan naa baay'atu nan darbe akkuma nama kamuunii 20 waan ta'ee bee. Simistira lammaffaa garuu qabxii koo fooyyessee naannaa 6 wayiitti ol dhufee. San booda kutaa 8ttis qabxii ariifii qaba ture. Deemee naannaa kutaa 11 minaamin gaafan ga'u barumsattis badaa nan dhiise gara qarshii maatiin xiqqoo ishii rakkinni waan jiruuf harmee koo qofa kan na guddisu. Araqee farsoo gootetti kan isheen na guddistu. Qarshii barbaacha hojii tokko hojjechuu jammare. Mana bilbilaarree xagganaa baradhee sana hojjechaan ture barumsa bukkeetti. Chaalenjii guddaadha jedhee kana yaadu kanadha bakka osoo inni barachaa jiru ammas barumsarraa yeroo lammaffaaf sababa miila kanaatti barumsa koo akkan addaan kutu na dirqisiisee ture garuu addaan hin kunne. San booda garuu anis hojjechuun qaba akka nama kamuu jedheen gara hojii tokkotti deemee qarshii barbaachatti deemee barumsas badaa bakka hin kennee fi normaali qaama miidhamaa ta'uun koo kan na dhabsiise akkasittiin na gaddisiise jedhu iddoo kanattidha. Osoon kutaa 7 sanitti akkas ta'uu baadhee gara hojiis maaliin dhufuun ture. Meebii ani maal akka yaade beektaa game osoon barumsa barachaa jiru harmeen koos harka qalleeyyii waan taateef barumsa qofaan deemee gaafan barumsas xumure nama na gargaaruun qabu mee ani qarshii argachuu hin danda'u booda hojii humnaa hojjechuu hin danda'u jedhee waan yaaduuf gara hojiitti deemuu dirqame barumsa dhiisee jechaadha. Normaalii baradheera hanga 12 achitti baradhee olonkomitti san booda garuu kolleejii dhuunfaan baradhee ta'us garuu chaalenjii guddaa natti fideera qaama miidhamaa ta'uun. Qaama miidhamaa ta'uun waan na dhabsiisee qaba moo waan naa kenne qaba jettee yaadda? Waan na dhabsiises qaba waan naa kennes qaba. Wanti na dhabsiise akka nama kamuu fakkeenya amma yoo waa dhabee ani hojii humnaa hojjechuu hin danda'u.
gaafa laalan akka fayyaatti deemuu danda'a. Waa ol fuudhuu akka hin danda'utti namni tilmaamuu danda'a. Har'a osoo of harkaa dhabee qarshii dhabee akka nama kamuu namni tokko gaafa chaalenjiin itti dhufu qansiraas hojjechuu danda'a namni fayyaan tokko gaafa qarshii dhabdu. Ani garuu san gochuu hin danda'u. Rakkadhee nafa yookaan waan ta'e nafa malee. San na dhabsiiseera. Humna koo na dhabsiiseera jechaadha. Miila malee waa gochuu hin dandeessu. Kan immoo naa killeera jedhee ani yaadu ogummaa kanatti kitaaba barreessuutti irra akkan dhufu. Kan na taasise qaama miidhamaa ta'uu kooti jechaadha. Osoo qaama miidhamaa ta'uu baadhee gara walaloo barreessee akkas kitaabatti jijjiiree fiduu kana keessa naquun ture. Yeroo baay'ee garuu namoonni gaafa qaama miidhamaa ta'anii hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni yeroo adda addaatti qaama dhaban kun akkas ta'een qaama dhabee na gargaaraa jedhanii kadhaarratti akka isaan bobba'an taasisa. Qaama miidhamaanii garuu hojjetee of jiraachisuu, hojjetee sadarkaa guddaarra ga'uu, barreessee kitaaba maxxansiisuu, hojii hojjechaa oolee immoo maatii isaas ofis gargaaruu danda'a. Miira jedhu kana garuu akkamittiin develop goote? Jalqabumaani akka jalqaba sii kaasaa ture osoo umurii kanarra ta'ee saayikoon koo miidhamuu danda'a. Daa'imummaadhaan waan ta'eef waan san fudhadheera ofitti artee kana amma kamiyyuu miila koo ta'ee natti mul'achuu dhiisu malee ittiin warraaqan jira. Jalqabumarraa kaasee wanta ijoolleen kamuu gootu gochaan guddadhee waan ta'eef maatiin koos harmeen koo nama jabduudha. Normaalii anaaf waa gochuu aadaa dhabdu malee gara saayikootiin akka nan hin cabneef waa baay'ee gooteerti. Ofii hin qabdu ture qabeenya hin qabdu biyya hambaa akka deemtu namoonni baay'een gorsaa turan. Achi mucaa gatee hin deemu. Inni qaama miidhamaadha. Isa gatee yoo hin deeme waan baay'ee isa mudataati. Osoo yeroo isheen deemtee raattee maybe waan ta'e itti galuu hin danda'a. Garuu isheen na jajjabeessa miirri biraa kanatti hin dhaga'amne na taasisaa asiin nageessee jechaadha. Kadhaatti kanan hin seenneef kanan hin amanneef har'as kanan waa gaafan hojjedhu gaafuma laayivii tiiktookii seenerree ani na gargaaraa hin jaaladhu. Waanan hojjedhe narraa bitadhaadha. Kitaabas gaafan gurguradhu na gargaaraa caala. Namni gargaarsaa argate ni gammada miti. Garuu gargaarsi san akka waanan kadhachaa jirutti yaada. Dhugaa rabbiis hin jedha. Gaafa gargaarsa barbaaddu of gadi xiqqeessaa deemtaa jechaadha. Waa ta'e hojjechuu akka hin dandeenye. Garuu namni tokko kitaabni koo qarshii 150 gurgurama yoo ta'e 5,000 isaa bitu 10,000 isaa bitu kitaaba koo kana amma barbaadeen oo bite inni kun gargaarsa oduun taa'ee wanni nan hojjedhe sanitti dabalee narraa bite jechaadha. Wanti nan itti amanu wanni nan hojjedhe akka namni harkaa bitu malee ani qaama miidhamaa akka ta'e qaama miidhamaa ta'eef namni akka na gargaaru badaan barbaadu. Meegaa namni si ilaalu si daawwatu mucaan kun akka kanatti qaama miidhamaadha jechaadha. Wanni hundumtuu nagaadha jedhanii yaaduu danda'u. Mee lukti kee kan garasii kun artifishaalii kana daawwattootattis agarsiisuu dandeessaa? Artii isa kana dhiyeenyaan godhee gammee waan si dhibu gaafan guddadhu ni gabaabbata. Gaafan inni keessaa guddachaa deemu. Ji'a 2-3 caalu kan ergan godhee garuu na dhukkubsee jennaan asiin qilleensa agarshuu jedhanii urani iddoo kana argita yoo ta'e jechaadha. Gaafa uranii deebisee na dhiigse ture. Yeroo sadaffaadhaaf achi deebi'ee tanan keessa isaa ammas deebisanii qulqulleessanii garuu amma ani xiqqoo ishii ulfaatina dabalaan jira. Gaafa amman guddadhu gaafan taa'u iddoo kanarra na dhukkubsa beektaa. Gaafa na dhukkubsu kanan duratti kaalsii ishee sana takkaanan godhadha. Jalatti bututtuun biraa dabaleen kaawwachuu jammaree jechaadha. Akka argitu kana noormaali kallattumaan baasaa miilli koo akkasii jechaadha. Jalqaba kan cite garuu gara gadiitti ture. Yeroo lammaffaaf akka duraan sii kaase san ol siqanii muranii jilbaa gadi ta'uusaa immoo na fayyade. Amma iddoo kana jilba kanarra jilbi akka barbaade akka ta'uu fi akka barbaade si ajajama jechuudha. Na keessa isaa immoo waan xiqqoo ishii akka nan quunnee ta'e naamni ni jira isa kana achumatti hojjetama. Meebii inni kun kan inni jiruuti. Kan kanarra fooyya'aa ta'es jiraachuu danda'a dhuunfatti kan hojjetamu jechaadha. Akka jalqaba sii kaase duraan kana qofa nan godhadha. Amma waan na dhukkubsuufan bututtuun biraa jalatti dabalee godhachaa jira jechaadha uffata kabiraa. Akka caalaatti yeroo loodiin kee irratti baay'atu asii gadi yeroo irratti yeroo dheeraadhaaf irra dhaabbattee ooltu si dhukkuba jechuudha. Na akkasii meebii gaafa nu laalan fayyaadhuun deemna. Garuu miilli koo tokko citaadha jechaadha. Gaafan deemu san mana wanti beekamu hin jiru. Yeroo baay'ee hiriira taaksii faarratti gaafan natti barfatu bakka ta'e deemuudhaaf fuuldurarran dhaqee dhaabbadha. Gaafa kana
taraa askabbarii isa jedhanii itti nan hima. Isa hiriira sirreessutti akkasidhaanii. Baay'ee dhaabbachuun danda'u. Jedhee gaafa nan isiin warri duwwarra jiran immoo nan beekan waan ta'eef akkamitti seensiste maaliif fayyaa deemaa dhufe maaliif fuuldura ganaamu isaaniif ibsuu deemaa akkasidha. Ergasii immoo ganaa namni baay'een gadda keessa seena waan dubbatetti. Egaa kanuma wajjin wal qabatee immoo ati barreessaadha. Daawwattoota keenya kitaabni isaa kuni miila koo ishee mirgaa jetti. Miila koo ishee mirgaan kun seenaa kee wajjin waan wal qabatu qabaa? Miila keessa mirgaa waan muramee fi seenaa kana barreessite maali wajjin wal qabata kitaabni kee? Kitaabni koo kuusaa walalooti guutumsaa. Meebii jalqabarraa waan fuula lamaan tokko hin caalle kitaaba eebbisaa baay'isaa wanta wabeeffadhee seenaa aanan kiyya wajjin wal fakkaatu waan an argadheef achirraa wanti fudhadhe jira. Miilli koo ishee mirgaa mata dureen isaa miila koo ishee mirgaa ta'u seenaa kootiin oolaa qabatu malee keessa isaa immoo waan baay'ee jira. Gootota jira, waa'ee goototaa bifa walalootiin, waa'ee biyya nirree as keessatti walaloodhaan kaasee maqaa isaanii weeddisuuf yookaan immoo leellisuuf kaasee baay'ee jira. Miila koo ishee mirgaa kanan jedheef immoo na ibsa jedhee waan yaaduuf anis miila tokko hin qabu kitaabni kun immoo miila koo bakka buutu. Mee walaloo miila koo ishee mirgaa jettu keessaa dubbisime. Miila koo ishee mirgaa kitaaba kana keessaa fuula 75 irratti argatu walalooyi. Akkas jetti. Guyyaan isaa turte guyyaa qibxataa fulbaana 11 masqalli ga'uuf torbee tokko tafaa. An dhiichisee bokkisuuf qophii xumuree masqalli ga'uun akeekaa ture. Akkanan yaade naaf hin taane guyyaan isaa turte guyyaa qibxataa miila koo ishee mirgaan dhabe miila koo bitaa bira. Akkan jiruuf akka yaade gargar baatee dhiichisuu miti dhaabbachuun rakkoo taate siree gubbaatti hafee dhukkubsadhee rafee jira jechuun hafee hin jiruun bakka jiraatti hafee. Yooman beeke akkan dhabu miila koo dhiichisee sirbuudha keekni koo miila koo ishee mirgaa dhabus miila koo ishee bitaa biraa dhaabbadheetuman deemaa yooman hafee nama biraa abdii horadheen ka'ee dhaabbadhe miila maleen deemuu filadhee itti galu. Carraani waan baay'ee keessa si gashiti. Walaloo kee baay'ee isaa laalaa kanan ture. Walaloo istaayilii walaloo gaggabaabsee barreessu tokkos argaan jira walaloo keessatti namni baay'ee nama hin gabaabsu walaloo dheeraadha kan barreeffamu. Akkamitti walaloo gaggabaabsu kana istaayilii kana akkamittiin hordofuu filatte? Walaloo gaafan barreessu akka ammaatti kaasti eenyuun akka inni kitaaba isaa jaaladhu Lataa Qana'ii. Beekta yoo ta'e kitaaba miila kaayyoo. Kitaaba isaa dubbisee kitaaba isaa keessatti waan gabaabduudhaan waan barbaade ibsata. Badaa dheeressee akkas waan hin jedhu kitaaba isaarraa waan an dubbisu akkaataa walalootti barreessurree kanan bare kitaaba Lataa Qana'ii irraa. Akkaataa dhuma inni itti walaleessurree natti tola. Barreessuu qofa odoo hin taane jechaadha. Namaan baay'ee jaaladhudha. Kitaaba walaloo gabaabsanii barreessuu kitaaba Lataa Qana'ii irraan bare. Argiteerti ta'uutii kitaaba isaa baay'ee keessatti waan gabaabduudhaan kan inni waa ibsatu jechaadha. Yeroo baay'ee kitaabota barataman keessatti walaloo dheeraadha kan barreeffamu. Gabaabsuun ogummaa mataa isaa danda'e akka ta'ee fi jabina of keessatti akka qabus namoonni baay'een hin kaasan waan ta'eef. Du'a sodaataniif jedha walaloon kenne tokko. Ani immoo san dubbisa. Du'a sodaataniif du'arraan oolanii jedhee du'uuf karoorsee isa sitti dhiisen of qabbaneesse. Aduun lixxee jennaan akkuma dukkanni ifa irratti olaantummaa agarsiise anaanis gadadoon olaantummaa anarratti agarsiise. Kanaaf kun du'a sodaadhaa jettamoo waan sodaatinaa jechaadha? Du'a sodaataniif du'arraan oolanii waan ta'eef du'a sodaachuun hin barbaachisu jechaadha. Guyyaa kamiyyuu har'aa ani gammee wajjin asitti interviiyuu gochaan jira. Asii gabbee waan na qunnamu hin beeku. Gaafa miila koo dhaburree miila koon dhaba'ee yaadee miti kanan mana ba'e mana barumsaan deema'ee. So du'i akka tasaa dhufuu dandeessi. Sababa kanaan immoo du'a sodaachuun hin barbaachisu. Waan itti amante tokko gochuu akka qabdudha. Kanan ani dabarfachuu barbaade jechaadha iddoo kanatti. Du'a sodaachuun amma kanatti waan barbaachisu miti. Akkas jedhu qaama miidhamaa ta'anii dhalachuu wanti jedhamu waan hin jirreefi qaama dhabuun kun hayyoonni tokko gaafa dubbatan ana namicha isa qaama dhabe sanaa fi har'a dhugaa jireenyaa inni ittiin jiraatudha. Nama isa kaaniif immoo yeroo gadi ba'u kamiyyuu waan isa mudachuu danda'udha jedhama. Sababiin isaa namni konkolaataan
narra haa ba'u konkolaataan na ajjeesu jedhee namni mana isaatii ba'u hin jiru. Kanaaf carraan qaama miidhamaa ta'anii namni hundumtuu carraa ati argatte kana carraa kana carraas yoo jechuu baanne mudannoo si mudate kana nama hireen kana nama hedduu mudachuu danda'a. Kanaaf yeroo fayyaa qabnu namni waaqa isaas galateeffatee yeroo immoo balaan rakkoon akkasiin nutti dhufus immoo waaqa isaa galateeffatee jiraachuu akka qabu gaadnuunis dhaamsa keenya dhaamna. Miliyoon gara fuulduraatti miira kee walaloo dhumaan baastamoo hojiilee kan biraa irrattis waan irratti bobbaatee hojjettu keessumaa gama kitaabaa gama hogbarruu irratti waan yaadaa jirtu jira. Kitaaba waan barreessaa jiru jira. Maybe amma gannatti deemaa jirra. Tokko jireenyis ni ulfaata. Ofii koon of jiraachisaa jira waan ta'eef. Yoo danda'ame bara 2019 irra duraan bara kanatti karoorse ture. Garuu hojii kabiraa hojjechaa waan hin jiruuf qarshii hin qabu. Yeroo baay'ee gaafa kitaaba maxxansiistu yoo akka carraa nama si gargaaru ispoonsara waan akkasii yoo argatte malee ofii keetiif maxxansiistee maal jettee kitaabni kun gurguramuu dhiisuu danda'a. Kitaabuma isa kana miila koo ishee mirgaattu kana argitu erga maxxanii tureera. Garuu kan inni gurgurame gaafa eebbasanii yookaan immoo mana kitaabatti oduu hin taane TikTok irratti live irratti baay'insa kan gurgurame dhiyeenya kana. So ammas immoo kitaabni kun qarshii itti baasee qabatee akka taa'u barbaadu kitaabni haaraan kuni haala bareedaa ta'een duraan magaalaa Lonkoomittan kitaaba koo eebbisiise yoo ta'e amma immoo haala mijeessee asuma magaalaa Finfinnee keessatti kitaaba koo namoonni anaan kontaakti godhanii akkan kitaaba kanarree barreessee itti fufu. Eebba isaa irratti reenaa bareechuu barbaadan keessan yoo na dubbisanii carraa yoo argadhe kitaaba haaraa qabadheen dhufa kitaaba baay'ee bareeda ta'e jechaadha. Waan haaraa bara 2019tti. Carraa kanaan warri kitaaba miliyoon lammataa ispoonsar gochuudhaan cinaa dhaabbatanii akka inni maxxansu akka inni bakka yaade ga'uu danda'u taasisuu barbaadan nuunis quunnamuu dandeessu sin quunnamsiifna miliyoonis ni quunnamtu bilbila isaas jala siniif keenya bilbila isaas jala siniif keenyuun immoo miliyooniin quunnamuu dandeessu. Egaa miliyoon inni biraan hojiin ati irratti bobbaatee jirtu hojii kaameraa siinimaatoogiraafii. Hojiin siinimaatoogiraafii kaameraa hojjechuu kun immoo yeroo baay'ee dhaabbachuu gaafata. Sa'aatii dheeraa dhaabbachuu gaafata. Hojiin kee fi ogummaan ati amma qabduu fi fiizikilii miila tokko fa'aa qabaachuu dhabuun kee kuni hojii kee irratti dhiibbaa irratti uume jira moo ogummicha waan jaallattuuf irratti bobbaatee hojjechaa jirta? Dhiibbaa anarratti miira. Gammi ani guyyaa tokko guyyaa dhaloota namaa hojjechuuf deemnetu nam tokko qacaradhee tanan deeme. Istiidiyoon qabu kaameraa naman na ergi waan si dhibu TikTok irratti ol barree kaameraa nan kireeffadha yeroo baay'ee cidha guddaa gaafan argadhu. Happy birthday san hojjechuu dhanneetu wanticha asii gadi fudhachuun barbaade. Innaa waan barii wayinaa kellaniif waan barii sanirra koree tanan waraabaa jira. Akka ammaatitti dhaabbachuun baay'ee ulfaata. Saa dheeraa. Gaaf kana lafan dhee kaameraa baadhee baay'inatti dhagahamee tanan gabbeen bu'aa ture. Maal ibseeti waa hojjedhiirree akkan hin jiraanne na daangesseerra jedhee guyyaa san waan natti dhagahameef. Deebiin immoo ofuma kootee hamilee ta'a. Ana miti kun namuma fayyaa miila lachanuu qabu muudachuu danda'an jedha. Amma gaafa konkolaataa irra fa'aa dhaabbannee cidha waraabnu hin danda'an. Waan barii faanaa kellaan jedhaan yookaan immoo ijoolleen qacaree sanaan hojjisiisa malee ofii kootii dhaabbadheen hojjedhu. Maybe siitingiidhuma isaa sirreessuu waan akkasii yeroo baay'ee intinee malee gaafa cidha hojjedhu ofii kootii wanneen hojjedhu hin jiru. Maaliif seete akka ammaati kaaste miila tokkoon kaameraa waraabuu miti yeroon shawaarii galu wannan ta'an beeka. Gaafa mana shawaarii seenu mana nama kireeffadhee galu keessatti aaraan galeen ture. Lafisaa intiniidha beektaa siraamikiidha. Shawaarii galuuf seenii tanan xumuree gaafan bahu mucucaadhee lafadhee. Waan akkasii irratti faa dhiibbaa qaba. Maybe gaafan akkasittiin miila dhabuun koo rakkoon qabu. Ani waa baay'ee hojjechuu nan danda'a jedhee of jajjabeessitaa miila ofii kellitaa normaali waa hojjechuus ni dandeessa. Garuu waan si dhabsiisu baay'ee jira jechaadha. Ani amma gaafa waa ta'e gaafa mana shawaarii san keessatti lafa dha'uu natti dhaga'ama. Gaafa inni odoon hojii hojjechaa jiru lafa dha'uu natti dhaga'ama. So qaama miidhamaa ta'u waan si dhabsiisu baay'ee jira. Tokkoffaa immoo haala mijataa keessa hin jiran. Mana namaaf hin mijanne keessa fa'aa ta'a mana xiqqashuu kireeffadhee gatii mana kiraanii beektaa saniif jecha asii asitti warraaquudhaaf iyyuu immoo iddoo bal'aa na gaafata mana yeroo baay'ee iddoo tokkotti naanna'uu hin danda'u. Osumaan dhaabbachaa jiru sa'aatii dheeraa dhaabbadhee
isa booda naanna'uun natti ulfaata. Maal miilli kun kirkira inni kun. Miilli inni kun sababa inni isa kanarratti ulfaatinni hin baay'anneef yeroo baay'ee gaafa deemu ulfaatinni koo isa fayyaa irratti. Innumti kun irree na dhukkubuu eegalaa jira jechaadha. Kan amma umurii dargaggummaatti akkana na godhe immoo gaafa immoo umuriin deemaa jiru kana caala na miidhuu danda'a jechaadha miiluma isa fayyaayyuu. Garuu hamilee dhabuurra immoo hamilee godhachuutu gaariidha waan ta'eef of jajjabeessineetuma hojii kana jaaladhee miti kanan itti seenu of jiraachisuudhumaaf jechaadha. Hojii kabiraa hojii dhuunfaa waan biraa waan ta'anii hojjetan oduun argadhee nan hojjedha. Garuu immoo wanta akkasittiin hojjettu hin jiru jechaadha. Qarshii barbaada. Fuulduratti maali karoorri miiliyoona? Ani dhugaasin jedha gammee ofii koof jiraachuu caala harmee koof jiraachuun barbaada. Amma namni kamuu harmee ni jaalata. Amma sin jedhu jecha kootii olitti wanti ishee ittiin ibsu yoo jiraate osoo hin jedhee natti tola. Garuu jechi isheen ibsu. Maaliif umurii daa'imummaa irraa kaasee abbaa malee haadha sabbaas taatee na guddiste jechaadha. Namni harmee isaa jibbu hin jiru nan beeka. Garuu kan koo immoo adda kan na taasisu harmeen koo osoo waan qabaatiin waa meeqa keessa dabartee tanaasiin na geesse. Gaafa nas barachuu dhufurree qarshii 15,000 baadhee tanan dhufeen gara Finfinnee barumsaaf. Garuu araqee sun farsoo gooturra anaan na barsiisaa iddoo nama jiru kana guddaa isaa jedhamu baatu malee chaalenjii baay'ee keessa darbee akkanas ga'u kan na taasise isheedha. Kanaafuu yoo naa danda'ame ani harmee koof mana ijaaree yoon du'e homaa natti hin fakkaatu. Dhugaa Rabbiis hin jedha. Jireenya garaa biraa ni jiraata miti dargaggeessi. Fuudhuu jira, ijoollee horachuu jira, hojii dhuunfaa kan kee godhachuu ni barbaadda gara fuulduraatti. Garuu harmee kootiif waa godhee du'uun na barbaachisa taanan godhee odoon du'eef natti tola. Har'a kana of harkaa dhabeen malee harmeen koo manni ishiin keessa jiraattu mana namaaf miti horiif malu miti. Dhugaa Rabbiis hin jedha. Mana kana immoo ijaaruuf humna hin qabanii tokkoffaa immoo mana san iddoo laficha irrattis waa ijaaruu hin danda'u. Sababa saniif lafa kan dhuunfaa kan maqaa koo hin jiru kan maqaa harmee kootiin jiru bitee harmee kootiif mana ijaaruun barbaada. Akkan godhu immoo abdiin qaba. Abjuun kee kun immoo akka milkaa'u homaa shakkiin tokko hin jiraatu. Mee carraa kanaan walaloo fuula 45 irra jiru harmee koo jedhu nu dubbistee sagantaa keenya xumurra. Ayyee. Sagalee koo qaradheen si faarsa maal abbaasaa maqaa keessa weeddisii irrisaa samii harcaasaa. Wareegama kee ibsuuf dafqallee xuruurfadhee jechoota mimmiidhagoo faaruu keef gumeeffadhee taliila koo siin jedhu qulqulluu kennaa uumaa bu'uura kabajaa koo soora dhugaaf namummaa. Bahaa koo isa ulfaataa ceekuu jaalalaan baattee anaaf haala mijeessuuf ofii cabdee gugguufte. Soorata koo ganamaa suga koo ishee barraaqaa burqaa jaalala dhugaa taliilan boorofne guyyaa har'aa weedduun kee kan yoomuu moofofne barbaade tan dhabee takkan qabdu rakkoo naaf jiraadha harmee koo birmattuu gaafa rakkoo na guddisuuf jettee boolla seentee gaara baate dafka kee cobsitee waan namni hin taane naaf taate ayyoo koo deessee koo ati naaf waa maraa harmee koo haadha koo naaf jiraadha daraa dhugaa dubbachuudhaaf ati kaaniin addaa akka samiif lafaa akka lafaaf fardaa daangaa jaalala kee namuu biran ga'u akka kee eenyumtuu ana dhala keef hin ta'u sinibsa yoon jedhu jechi naa hanqata callisee taa'uudhaaf raajii natti taata dungoo kooti ati ibsituu dukkanaa ofii keetiif dhumtee anaaf ifa kennita soora kooti ati hundee jireenya koo da'uu kee jalatti takkan argu rakkoo. Harmee koo. Waaw baay'ee walaloo harmeewwan keenya hundumaaf egaa torban darbee guyyaa harmee yookiin guyyaa ayyolii addunyaa kabajaa turre hundumti keenya egaa yaadannoon kun ayyoo harmee nama nuti jaallannu hundumti keenyaaf haa ta'u jenna carraa kanaani gabaabina yeroo qofaatiin asirratti xumuruudhaaf dirqamna galatoomi jenna. Cheers. Akkana.
The Nexus L127 L131 L228 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa fi akkasumas bashannansiisaa waan hedduu irraa barattan barreessaa Miliyoon Abarraa waliin taasifne kan guyyaa har'aa kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gammadaa Show torban dhufu keessummaa biraa qabattee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Guyyaa har'aa ammoo sponsor gochuudhaan nu waliin kan turan Itiyoo Telekoomiin nu galateeffadha. Maarree sagantaan kun immoo akka kanatti babbareedee tottolee isin biraan immoo akka geessisnuuf ammoo ogeessonni keenya Risaa Miidiyaa gaheen isaanii daran olaanaa ture. Guyyaa har'aa daayirekti gochuudhaan Aantikoo Isaayyaas nu waliin turte. Kaameraa fi editingiidhaan Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa turanii hunduma isaanii nu galateeffadhaa jechaa torban keessummaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura. Nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti.